abbaan Abu Yusuf kun dhufe kai jedhe ari'ee maal godheeni qiraati irraa baase. Booda guyyaa muraasa booda gaafa Abu Hanifaa ilaalama mucaan hin jiru. Mucaan xiqqaan sun eessa deemennaan abbaatu dhowweedhani waamani abba maaf dhowwite qiraatennaan ati teessee masjida qiraatii qaraasifta suuqii kan kee namni achi daldalaa jedhu. Mucaan kan koo yoo fiiggate malee waan argatu jedhu. Gahee gabaa keessa waa hojjetatu malee waan argatu. Ati immoo teessee qaraasiftu achi suuqii qabda nama si daldalaaraa jedhu. Achumaan Abu Hanifaan guyyaan kun mucaan kun guyyaatti fiiggee dalagatee hammam argataa jedhanii gaafatanii hammanan argata jennaan waan inni argatu guyyaa guyyaadhaan anatu kafala dhiisiin taa'ee haqara'u jedhan. Abbaan ni kafaltaa jedhe maallaqni kun egaa itti dhagahamennaan booda maal jedhan Abu Hanifaan ilmi kee kun bakka guddaa gahaa gara fuulduraa jedhan warra umaraa kulafoota duukaa nama taa'ee nyaata nyaatu waltajjii jiraatti nama hirmaatu argamu jennaan abbaan hin liqinfamneef ni kafaltu taa'ii qara'ee jedhanii biraa galan. Haala kanaan qara'ee Abu Yusuf namni Abu Hanifaa aalee mazhaba isaanii babal'isee Abu Yusuf gaafa Khaliifaa Haaruun Rashid filatamu qaadii qudaatu godhamee filatame. Eenyu Abu Yusuf akka fitii ministeera jechuudha ministeera ammaa qaadii biyya keessa jiru hundarratti hoogganaa ta'ee filatame. Filatamuu isaatii wal qabee masaraa keessatti maaltu nyaanni qophaa'e. Nyaanni ummataafis qophaa'e warra amirootaaf immoo nyaanni addaa qophaa'e. Aluma nyaata nyaachuu harka kaasu ijoollummaadhaan wanti itti dhalate sun itti yaadatee innaan kolfe. Maa kolfitaa innaan guyyaa har'aa kana Abu Hanifaan ija sammuu isaatiin dursee ilaalee ture jedha. Bakka kana nan gaha abbaa kootti himi abbaan koo garuu hin liqinfamneef ture jedha. Har'a Rabbiin bakka sana nan ga'e kunoo isin duukaa ta'e nyaata kanatti argame jedha. Maaltu akkana godhanaan Abu Hanifaan nama mileenara turanii qabeenya qabu. Imam Bukhari funnaan Bukhariin akkamumatti hadiisa kana hunda keessa deemanii hadiisa kuma dhibba meeqa qara'anii maal jedhanii haffazanii sahiha baasan maal naan nama biizinasa jabaa turan. Waan maatii irraa aalan yeroon qabanu nama biizinasa danda'utti kennanii bu'aa waliin qoddataa turan. Achi galiin dhufaa isaan mashguula hadiisa irratti diinii barachuu irratti. Al tokko maaltu argame diinaara saantima warqee 20,000 qobaa meeshaatti qabatanii markabaan deemaa turan. Eenyu? Imaamu Bukhariin. Gaafa deemanuu beekamaa dhagaa isaan ilmiidhaan. Muslimuma keessa namoonni achi barbaariin hin dhabamnu qaba. Tokko markaba irratti waliin bahee Imam Bukhari salaamu alaikum nagaadhaa jirtu garam deemaa jirtu jennaan magaalaa kanan deemaara. Maaliif jennaan waa bituudhaaf. Maal bittu akkan? Maallaqa meeqaan bittu? Diinaara 20,000. Diinaara jechuun maallaqa warqee jechuudha. 20,000 achumaan namichi kun dhaabbate akkamittan 20,000 kan harkaa fudhaa yaaduu jalqabe. Muslimaa akkamittan harkaa fudhaa. Yaadni wayii dhufee fi irraa achi fagaatee namicha markaba oofuutti dhiyaatee maal jedha? Diinaara 20,000 na jalaa badee jedhe. Nama markaba irra jiru kana hunda naa sakattaa. Harkatti qabamnaan gooti jechuudha. Achumaan shufeeriin markabaa dhufee nama nu duuka deemaa jiru keessaa tokko diinaarri 20,000 jalaa badee hunda keessanuu sakatta'uuf deemaarraa jedhe. Gaafa Imaamu Bukhariin arganu namicha sila isaanitti mansana. Galeef dubbiin. Namni hundi sakatta'ame Imaamu Bukhariin sakatta'amanii maallaqni hin argamne. Namichi nan argadha jedhee abdii guttatee dhufee dhabame. Achumaan bakka maallaqa kee hin arganne wamaa gochuu hin dandeenye jedhee shufeeriin hojiitti deeme. Namichumti kun immoo ija jabeenya isaa maal jedhee dhufe Imaamu Bukhari nama aalima guddaa kana nama hadiisa meeqa dubbattu ni sobdaa jedhee isaanitti dhufe deebi'ee ni sobdaa jennaan hin sobnee jedhamu.
maal keessa dhoksite argitan maal jedhan imaamu Bukhaariin ani jedhani hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam sahiha ta'e da'iifa irra adda baasuuf umrii koo guutuu maqaa koon eeggataa ture jedha otuu qabeenyi kun narkatti qabame yoo bicate shakkamaan ta'aa jedhan kawoti qabeenyi garuu harka kootti ummata fuuldureetti qabame sakattaa haqiiqaatti qabeenyi kan eenyuuti namni quban qabu sakattaameen harkatti argu waan arguufi yoo bicate imaamu Bukhaarii kan qabeenya harkatti qabame hate jedhame yoo bicate kooti jedhee falmulle shakkii keessan galaa an umrii koo guutuu hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam sahiha da'iifa irra adda baasuufan maqaa koo eeggataa ture eessa gootan innaan atis maallaqa kanan fudhattu nyaattu anis nyaadhu baharattan naqee jedha kitani dinaara kuma digdama imaamu Bukhaariin baharatti naqani maaliif gaafa jettanu akka namatti tutani kooti jennee qabsuufni itti shahidataa namiti mirgaan barri garuu isaan sahiha hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam adda baasuudhaaf qabsoo umrii guutuu maqaa ofii eeggachuudhaaf godhan sanata harkatti badaara san baduurra maallaqni kun baduu wayyaa jedha warra akkanaatu diinii kana kaan sadaqaa kenne kaan darasaa barsiise kaan kana godhee diiniin haala kanaan nu bira qaqqabe malee warri miskiinaa wamaa hin qabne utuu ta'e silaa diiniin bade qabeenyi dhufuun akkuma kanatti immoo qabeenyi kaayyoo malee namatti dhuftus faayidaan qabdu kaayyoon immoo qabeenyaan hin deeggaramnes faayidaan qabu kaayyoo barbaadan qabadhaa yoo maallaqaan hin deeggarre kaayyoo keessan eessayyuu hin gahu maallaqa immoo qabaattanii maaliif maallaqa kan akka horattanii kaayyoon ittiin waan kana horattanii yoo sahiha ta'e hin argamne yookaan yoommoo hin jiraanne akkasuma sunis badiidha lamman kun wal bira deemuu qabaa jechuudha akkana muslima tokkootti nuu eenyunni muslima hojiin nuuf karaa godhame hojii bareechinee hojjechuun nuuf karaa godhame waa hundaan caallee argamuun nuuf karaa godhame rabbiin maal jedha tabaaraka allazii biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadiir allazii khalaqa almawta walhayaata maaliif liyabluwakum ayyukum ahsanu amala حسن اللينج أحسن الرجال هجي بريدا إنه أكا وجهته أدبا سوداف دوتيف جريني كناف ميجن أكا مسلمات نما هنده هجي چالو هجن أكا مولن بربادم هر رجالا كان جنة كان الرجال بولفنان أتيس الركن چالو في دوداف يروحن دوما كبسوران يروحن دوما چالتي أرجمور أفدي ميجن gaafa hojii hojjettanu hojii kamu itqaanaan dalagaa bareechuudhaan dalagaa yoollee gorraatanu jibicha haa ta'u hoolaa haa ta'u ndaaqoo haa ta'u maal sanallee fa'aasinu bareechaa kunillee kallattiin hundinuu hojii gaarii nurraa eegama malee muslima dadhaba muslima gafla hojii kan hin jaallanne riba kan baay'isu sababa zikriitiin sababa maaliitiin diini irratti waan isirraa eegamu ummata fuuldureetti dadhaba taanaan fitnaadha waggaa hadhaa biyya Jaappaan deemeen ture baatii fulbaanaa waggaa hadhaa waan ajaa'ibaa na qunname ummanni Jaappaan ummata hojii jaallatu ummana waa hundayyuu aadaa jaraatiin itqaanaan dalagu bareechee waa hunda dalaga masjida keessatti jam'iyyaa tokko namni hoogganu masjida kan hoogganu maal naan jedhe maal inni chaalenjiin isin qunnamaaru rakkinni da'awaa irratti isin qunnamaaru maalii jedheetan gaafadhe gaafannaa waan ajaa'ibaa naa hime akkuma beektu naan jedhe ummanni Jaappaan konkolaatas gaafa dalagu moobaayilas gaafa dalagu maaluu yoo dalagu itqaanaan dalaga wanni nama ajaa'ibu karaallee yoo deemanu tiraafik laayitiin yoo diimaan bobaate
karaa ganda keessaa maan ta'in konkolaataan hin jiru bar namni sallafamee dhaabbata diimaa boba'eeraa jedhe konkolaataan hin jiru karaa konkolaataan illee hin deemne xixiqqoo irratti illee dhaabbatee salfii eeggata ijoolleen mana barumsaa gaafa deemtu sarara eeggatte faal gaafa barbaanne bitaadhaan deemna mirgaan deemna nu laalla akka barbaanne deemna miti namni alaa dhufe kan beekamu faallaadhaan ala deemu nama tokko nu argitanu jara keessa karaa irratti waan xiqqoo maastikaallee hin gatan itqaanaan musliimoonni naan jedhe harka 20 warri biyya keessaa harki 80 baay'ina muslimaa keessaa warra Paakistaanii deeme Bangladesh Hindi Malaysia warra deeme gaafa nu da'waa ummata kaan waamnu akhlaaqan gadi bu'aan muslima waa bareechanii tolchuutti gadi bu'aan muslim akka muslimaa ta'uun barbaannu jedhu jarri diinii hadha baatanu malee waa hunda itqaanaan nizaamaan warra deemu akka muslimaa ta'uu hin barbaannu jedhanii nutu jara wal qixxaachuu dadhabee jedhe islaamni silaa nuuf kenne kun waa bareechanii tolchuun nizaamaan deemuun haala miidhagaadhaan hojjechuun keenya ture nu gannee warri kaan kaafatanii sanaan nu caalan jireenya kana keessatti addunyaa wal dorgommii keessa jirti biyya akka Ameerikaa yoo fudhattan namni hojii 2-3 hojjeta saa 8 hojii way hojjeta saa 8 kan biraa hojii biraa way hojjeta saa 16 faa hojjeta keenya 8 mootummaa ramadellee hojjetu mo Facebook ilaalaa oola bilbila haasaa oola walgahii irra jiru jedhama inni dhuunfaanis irrafa ka barbaade akkamitti wal dorgomnee irra keenya qaba rabbiin waan jiru hunda kenne sa'a 24 wal qixanuu kenne qabeenya biyyi sun qabdu nuu kenne achiin booda hojjetanii dorgomanii bira qaqqabuun hojii keenya rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhan biqiltuu tokko dhaabuudhaaf namni yaalaaru otuu biqiltuu sanan dhaabin yoo qiyaamaan itti qaqqabe hadhaabuu jedhamiti maalifan dhaabaa sinooti biqiltee bu'aa buuftee waa irra arganne amma qiyaamaan dhaabbata sun nu laalchisu waan dalaguu qabnu dalaguudha wala nurraa ajrii sanaan arganna akkanatti cimnee harka wal qabanne wal cimsine qonna keessa seenne daldala keessa seenne malee loon horsiisuu qofaan milkaa'uun hin danda'amu diinagdeen keenya karaa adda addaatiin yeroo hundumaa booranaan beela'ee loon dhume hongeen itti seente bokkaan akkas ta'e maaf ta'a bokkaadha du'aa kadhachuun bareeda kanumaa waliin garuu maa biizinasii hin jiraanne maaf karaa biraatiin wanni ittiin jiraatan maa hin jiraanne maaf yeroo hundumaa harka namaa laalama kana harratti yaaduu nurraa eegamu biizinasa keessa gallee biizinasa keessa galuu qofa miti magaalaatti baay'inaan galuun nurraa eegamu magaalaatti magaala namaaf dhiifnee baadiyyaa qofa maa deemnan ummanni magaalaa seenee humna qaba yoollee barbaachise mana 2 horadhaa achis asis magaalaa yoo seenne faayidaan qabdu maaliifan kana jedha siyaasni kan jiru magaalaa jireenya gaariin kan jiraatu magaalaa ummanni baadiyyaa fidee magaalaatti gurgurata waan adda biyya addunyaa irratti biyyi qaroomina irra jiru jedhamu magaalaa keessa nama hedduu jiraataa biyya jedhamu magaalaa kanan baqatina ummata baadiyyaa jirutti haseenu mana ijaarratu biizinasa jalqabu ofa danda'u barachuu barbaachisaadha yeroo hundumaa hin dandeenyu miti akkamitti baram umrii keenyaan utuma arginu liistiroorraa ka'anii warra kaan bakka meeqa gahu noo utuma sodaannu mana hidhaatti mucaa tokko maal jedhee ummidinaadhaan kasafamee mana hidhaa gale Qaallitti mana hidhaa keessa nama hedduu waliin dabarsine warra hattuus akkamitti hattuu jedhee tan dhagee gaafadhe al tokko akkamumaan wallahi ajaa'iba gurbaan tokko waan naan jedhe nama garatu attention isaa jiru jedhe gaaf tokko naan jedhe warrumti hattuu beekaa maal godhu
Finfinnee keessatti kiisii keessan eeggadhaa jedhanii dubbatu. Kana kan dubbatu warra hattuudha. Namoonni nu kiisii ofii qabee jira wanni sun achiin booda ala kana boonu bakka inni jiru nutti mul'isee jira. Kiisii kana moo sana moo adda nuu baasee namichi jechuudha. Achiin booda namicha tokkotu moobaayilii لقد وانتجت بالمالي وما بدأني ما رأسني وحنا مجرمين ما إجابتني قالوا لما بيشام ولا تعلم يعني أفهم وقال لي سيدي أنا موسى ولا لا لقد يسأل الله قبل أمتي إلى من ربه سفر كيس من نجر هندينو إجارة ميدوفي دومي قدام بوفا مدابمي نوس مال لغا دابني سامي جتي قلي من هيدا رفنين انجد اوتومنو ارغينو قبينيا هدو نما هدو دفه فدتا اجي كينيا وا قبچو وا هورچو وان يانيفي نو ابان بيانو هي اكسي نما هدو دفنفنين كينيا بورني كينيا اسادا كون كارتا ميكا قبداچ كيسا كانوما بقا دبين مالك اللين سدت كينيا نو تكو سينفيدو يودن دن سي قبدو بقا kan harkatti qabatte malee jamaalaan kaartaan hin kennamu dhuunfaan nama qabatetu gurgurata abbaa qabeenyaatti ta'a keenya qilleensa irratti nu akkasii jedha harkarra uumaan jiru akkanatti miti dubbiin wajjanni maal jenni akkamitti carraa maaltu jira maalan qabachuu danda'a akkamittan abbaa lafaa ta'a akkamittan abbaa qabeenyaa ta'a akkamittan lafa daldalaa argadha akkamittan lafa qonnaa argadha akkamittan lafatti waa horsiisu argadha tokko tokko keessanii sammuun keessanii waan akkasii yaadu yoon jalqabne carraan jiru isinitti mul'atu sammuu namaa kanatu waan itti xiyyeeffate kana irratti sirriitti yaada akkanuma yoo isin waa harkatti galfachuu qabna abbaa qabeenyaa ta'uu qabna carraa maaltu jira jettan yaaduu jalqabdan sammuun keessan carraa jiru isinitti mul'isa asis jira kunis jira yoommoo yaaduun jalqabne waanuma mul'atutu isinitti mul'atu mucaanni mana hidhaa galee sun maal jedhe qodaa ana buusaa wallaluurra namichi lafa manatti ijaarrate kana anatu sila abbaa manaa kanaa ta'e jedhe yaaduu utuu danda'u namni baadiyyaadhaa dhufe lafa kana mootummaatti iyyannoo galfate marra'amee fi kaartaa baafate mana ijaarrate gaafa inni qodaa buusuu dhufe nuti buusa jedhanii wallalu warri ganda keessa sanatti dhalatan akkana addunyaa irratti kan jiru jechuudha nu akkas jirraa min gadi buunee hojii otoo hin tuffatiin barree sadarkaa olaanaatti gahuudhaaf yoon deemne hawaasa dudubbeetti hafaa taana ummanni kaanii maali hoosteelii hojjetanii akkan maaf isin hojjenne maallaqa hin qabnuudha miti maaf dhabdan kan waa dubbiin jechuun deemee jechuun markaza kana rakkannee waggaa miiqadhaaf maaliif dhaabbate warra halal khayriitu akkana halal khayrii simmaan taane maallaqa hin qabnu maaliif dhabdan deemee gaaffiin rakkina asuma jira jechuudha abbaa ta'uu qabna qabeenya horachuu qabna nutu waan akkanaa kanatti hojjechuu qabna jennee yaaduun baay'ee barbaachisaadha akkamitti abbaa kanaa taanaa kan jedhu kun yoo nu haala kanatti itti yaadnee deemnee waa horannee diini keenyaaf ta'an hawaasaaf ta'an yoo bicate carraa hojii uumna biyya keenya misoomsina waan adda addaatti fayyadamna yeroo hunda teenye harka namaa laallu mootummaan akkana nu mootummaan maal isinii godha mootummaan parsantii hunda rakkina deemu biyya kamittuu mootummaan carraa banaa carraa sanatti fayyadamuuf dhiisuun hojii keessan balbala jinu keessatti balbala cufame bansiistanii itti fayyadamuu abbaan qabeenyaa addunyaa irratti waa meeqa dalagee balbala cufame seeran baane baasisiisee seera sanatti fayyadamuudhaaf itti deemu kanatti jirama addunyaa yoo sadarkaa sanatti of danda'uudhaaf hin deemne qilleensa irra dhaabbannee akkasii jedhaa deemnu duwwaa ta'a jechuudha harkarra homaan jiru gabaabinaan wanni guddaan immoo
hubatamuu qabu sooressa ta'uu barbaaddu moo sooressa fakkaachuu barbaaddu kana adda baasa namni hedduun afaaniin sooressa ta'uu barbaada jedha garuu qalbiin isaa sooressa fakkaachuu barbaaddi malee ta'uu barbaaddu ta'uuf fakkaachuun fagoo walirraa jira nama lama jira abbaan qabeenyaa beekamaa tokko konkolaataa bareedaa qaba moobaayila bareedaa uffata bareedaa uffatee jira namni Ahmadiif Muhammad jedhaman arganiini Ahmad maal jedhe anis akkasaa utuun qabaadhe jedhe Muhammadis akkasaa qabaachuu hawwe garuu maal yaade Muhammad namichi kun akkamitti konkolaataa bareedaa uffata babbareedaa moobaayilii babbareedaa kophee babbareedaa akkamitti bitachuu danda'e jedhee sababanni waan kanatti hin danda'e yaaduu jalqabe gaafa inni yaadu maaltu hubatee kana hunda akka barbaade bitachuu kan danda'e galii hedduu waan qabuufi galiinsaa hedduu waan ta'eef ni baasaa ni dhumu kun kan ta'eef galiinsaa hedduudha jedha Ahmad immoo sababa namichi kun ittiin kana danda'e dhiisi akkuma isaa ta'uu hawwe Ahmad gaafa maallaqa argatu fiigee shamizii akkasaa bita surree fiigee akkasaa bita moobaayila akkasaa bita kiisiin duwwaadha dhabe Muhammad immoo namichi kun maaf kana danda'e jedhee galii hedduu waan qabuufi kan jedhu irra gahe anis akkasaa galii hedduu